Tole ani abukaatoo Jawaar qofa osoo hin ta'in namoota afuriiti arfan isaanii obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalee Garbaa, obbo Hamza Booranaa fi Shamsaddiin Xahaati kan waliin iddoo tokkotti hidhamanii jiranii naannoo Meeksikoo jedhamu sanatti waajjira poolisii federaalaa kan fakkaatu wayii keessatti bakki sun yeroo biraa waajjira poolisii federaalaa miti isa idilee miti jechuudha. Bakkuma haaraa wayii uumaniiti achi kan jiranii. Arra beellama dhannee dubbisuudhaaf sagantaan qabnu turre maatiin isaanii nutti bilbilanii Jawaar dubbisuudhaan yoo dhannu adda nu baafachuu dadhabee isin eenyudha jedhee nu gaafatee jettee obboleettiin isaa nutti himtee jennaan abukaatoo nama lama taanee kaanee dhanne gaafa dhannu dabareedhaan arfan isaanii yoo argannee dubbisnee jirra. Obbo Jawaar koomiin inni qabu maal inni iddoon itti hidhamanii jiran beezimentii yookaan lafa gadi kan seene jechuudha. Lafa isa idilee osoo hin ta'in beezimentii keessatti akka hidhamanii jiran bakki sun baay'ee kan qorru ta'uusaa aduutti gadi ba'anii aduu kan hin arganne ta'uu akkasumas mana fincaaniitiif ganama sa'aatii 12tti bahanii galgala sa'aatii 12 qofa ganama 12 fi galgala 12 qofatti akka mana fincaanii dhaquun ayyamamu yeroo kaan itti cufamee mana keessa akka ta'an nuyi jechuudha. Kana maleellee maatii wajjin akka itti wal dubbisan halaala irraa yookaan baay'ee fagoo bifa nama adda baafachuu hin dandeenyeen irraa fagaatanii lallabanii akka walitti haasa'anii fi humaayyuu maatii isaatti himachuu akka hin dandeenyedha. Komiin isaan qaban kan isaan nuu kaasanii komiin achi keessa jiru kanumadhaan hin qorraa garmalee qorraa kan jedhuuni komii isaan kaasan. Obbo Baqqaleenis kanuma himanii obbo Hamzaanis haaluma wal fakkaatuun komii kan nutti himanii achi keessatti obbo Baqqalee obbo Jawaar kutaa tokko jiru. Obbo Hamzaanii fi obbo Shamsaddiin kutaa tokko jiru. Haala addaatiin kan nutti himate Shamsaddiinidha. Shamsaddiin inaarra qofa kan argine akka abukaatootti kan dubbisneeyyuu dubbisuudhaafuu baay'ee rakkoo ture kan ta'a. Inni kan nuun jedhu maal inni gaafa qabamu garmalee nareebanii garmalee rukutamee jira. Yeroo duraa ulee poolisii kan pilaastikii kanaan nareebanii gara booda amanii sibira ragaati jira. Jawaariyyuu amanii jira jedhanii nareebanii ana bira homtuun jiru waan hin beekus hin qabu jedhee gaafanii jalaa didu ulee pilaastikii sana dhiisaniiti feerroo sibiilaatiin nareebanii jedhee qaama isaarraa wayyaa fuudhee nutti argisiisee jira. Qaamni isaarraa iddoo baay'ee madaati jira. Isa kanas soostenya poolis xaabiyaa bakka jedhamu naannoo Piyaasaa yeroo turetti yaala akka hin arganne mana yaalaa yeroo guyyaa lama dhaqee jennaan gaafa tokko achiin gahanii otoo yaalchisiin poolisiin hin yaalamtu ati jedhee hakiimiin yookaan dooktarri yaalamuu qabaa mucaan kun miidhamee jira jedheetu yaala argachuu qaba jedhee hakiimiin otoo jedhu poolisiin didee humnaan na deebiseera kan jedhu. Guyyaa biraa immoo warri Human Rights Commission yookaan warri mirga Commission mirga namoomaa gaafa dhaqee dubbisu yaalamuun qaba jedhee gaafa itti madhu dhaqee hakiimii argee hakiimiin qoricha naaf ajajee qoricha sana fudhadhee yeroo deebi'u iddoo mana ture sanatti yeroo deebi'u poolisiin ajaja hakiimiin naa kenne sanarraa fuudhee ciree akka inni yaala hin arganne na godhe hanga irraatti yaala malee kan jira garmalee na dhukkubaa kan jedhu inni haala addaatiin hime. Akka waliigalaatti komiin guddaan isaan qaban lafa jalatti hidhamuu sana garmalee qorraa maatii wajjin baay'ee halaalattidha kan arganii poolisiinis itti simbutu garmalee eegumsa guddaa fi ulfaataa jala kan jiran ta'uu isaati kan nutti himan. Bakki nu jiru ifa gahaa hin qabudha kan jedhu gahaa hin qabu ifa baay'ee xiqqoo tokkotti galti kutaa keessatti kanaaf bakka dukkana keessa turee yoon ol ba'u lafti natti dukkanaa'eetiin adda baafachuu dhabee kan jedhu kan inni nuu kaase. Fageenyi jira dukkana keessaa ifatti yoo baatu iji sirriitti ilaaluu dhabuu ni mala. Isa kana nutti himate maal inni rakkoon addaa jira miidhaan sirra garbiraa rukuttaan hin jiru wanta addaan jiru garuu lafa baay'ee qorruu fi baay'ee mana dhiphaa keessa lafa jala kan jirru waan ta'eef yeroo achi ol ba'u nama
asirri tadabafachuu dhabe kan nu jedhu. Isee kaleessa Dr. Tokkummaan Ibsaa kennee jira fakkaata ijoolleen galmee Arafaat Abubakar jedhamanii nama 10 keessa namni tokko covididhaan shakkamee iddoo biraa jiraadha kan jedhanii nama 12 moo akkas ta'anii kutaa tokko keessa jiru. Har'allee ijoolleen miti abukaatoo biraatti deemee akkanatti manitti galmee tokkotti nama 10 dhiyaate isaan hundiyyuu rakkoo covidii keessa sodaa hamaa keessa akka jiran. Ijoolleen kun kan jiranii mana barumsaa sadarkaa tokko sababa lakkoofsa tokko kan jedhamu naannoo Inqulaal Faabrikaatti kan argamu keessatti argamu. Akka waliigalaatti mooraa sana keessa ijoolleen 3 yookaan kan dhimma kanaan shakkamanidha. Namoonni 3 koronaa vaayirasiitiin shakkamanii jedhamanii mana qorannaa galanii jiru. Kanaaf ijoolleen mana barumsaa sana keessatti hidhamanii jiran garmalee sodaa keessa akka jiran har'allee mana murteetti himanii jiru. Kaleessallee kanuma himnee jirra. Mana tokko keessa nama 12 nama 10 akkana walitti baay'isanii hidhuu kanatti jira. Isa kan akka nuuf fooyya'u deebinee mana murteetti iyyachaa ture jechuudha kaleessa sararratti. Hiya tadebiru kama muzamil kanagari tulu hiya waqogutu Abdullah ganamo hiya baru tumsa hiya lamokeltu kanjara bagada ayuren yuseda gesa Baburen loe dages dargagon hate dageso shamaran bililbe dages kambata dubbadu walaita dubbadu hadiya dubbadu sidama dubbadu madagara kessa Harari dubbadu Gurage dubbadu Orkobba dubbadu Somale dubbadu madagara kessa Ilmanama jechun malikan isa Yoonasun kabane tikone kessa Esan narrafa Esan narrachita Harralle ilmisan urratti dichita Atunyana beitu Senana dubatu Hitler Africa Yinilik binensa So kanesa nada chuni male minilik namami farudan intolle indagane inrafane sina guya gale harnamura anule la fejala kotule Kabaja olota sina bonsa gabu itita umata icha halumbeku hamturra fakata tutukan bayete lentiom tabata chalanko jalida tupatenda gaye anoleno wate sagaleno gaye utane sakale matadi kaya oromon fal
fadirma idam bukasa sabni chukurfame ka awali tumsa ka awali tumsa ka awali tumsa so kanesa nata chuni male menilek namami farudan intolle indagane inrafane sena guya gale armamura anule la fejala kotule وليدا فرفتي يا دنونو جبسا سيداتي قورتي أبسني رتران ولا لفودتي إبدان تبتا قوتي يمغرتي چلنكو چليدا تبتين دگي آنو لينو واتي سگلينو الگي قطان سگلي متادي كياي oromo falmacho ngarayo olke mutan sakale madad gaya oromo falmacho ngarayo olke ya dabarsa ya namsa dabarsa kabrum fatadma idam buqasa sabni chumpur fame awali tumsa otoda iya dabarsa iya namsa dabarsa kabrum fatabina idam buqasa sabni chumpur fame haye me warri sentan kun share goda share goda nama yama nama safira information walif qoda rakina tujra ija tokko dhabne ija lammataas dhabutti jirra Jawar Muhammad haala hamaa keessa jira qabeessi isaa hedduu ulfaata wanti amma biyyarra dhagahaa jirru hedduu waan abdii nama murachiisu garuu abdiis murachuu hin qabnu kanaaf mee seenaati waan takka irratti haasoyne information haaraa waliif qoonna jechuun barbaadeetiin saniifin dhufe mee seenaa maali fakkateen beeni namusuma muraasa tuna mul'ata namni hedduu miti namni seenaan jiru share waliin godhana fakkaata share godhaa wal dhageessisaa inumaatu namni hanga jirru hir'atu jira
Okay, mee wayin isin dhageessisaa seenaa. Mee Oromoo sagalee kana na dhaggeeffadhaa. Sagalee kana akka dhaggeeffattan barbaadeeti waan biyyarraa amman qulqulleeffadhee tokkoon isin dhageessuu barbaade. lafa jalatti dukkana keessatti gisee ol ba'u arguu dadhabeetiti isineen nuyyee takka takkaan mata maaksii firraa baasaa milikittiin sin laala jeetiti laaluun dadhabee adda fageessanii iddoo adda fageessanii wal garsiisanii nyaatallee deebisaa ture nyaaduu nyaata deebisee eega nyaata lattiin ka'a. Ni dhaga'ama. Ni dhaga'ama mee naa deebisaa sagalee ni dhaga'ama. Sagaleen amma isin dhageesse sun sagaleen amma isiniif erge ni dhaga'ama. Hayyee rakkoon qabu yoon dhagahamne sagalee afaaniin isinii hima sagaleen kee kan naasoo ni dhagahama mi rikaardii waraabame xiqqoo sagaleen isaa xiqqaa waan ta'eefi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatara geessanii fi jiranii dhaqanii daa Meksiko lafa jalatti dukkana keessatti gisee ol ba'u arguu dadhabeetiti isineen nuyyee takka takkaan mata maaksii firraa baasaa milikittiin sin laala jeetiti laaluun dadhabee adda fageessanii iddoo adda fageessanii wal garsiisanii nyaatallee deebisaa ture nyaaduu nyaata deebisee eega nyaata lattiin ka'an harka xiyyaanii fudhanne nyaaduu jee nyaata deebisee qalee arraan tana fudhatee jira waan akkasii amma. Hayyee kiyyoo dhagahame waanin dhagahe waanin bilbilaan adda baafachuuf yaale isiniin dhageessaa wantiin qabadhee dhihaastes tokko haala qabiinsa Jawaar amma mana hidhaa keessatti argamu inni lammataa namni koronaa vaayirasiin shakkamee hidhamtoota keessaa dubataa fi eenyu maali isaas adda baafadhee waanin irra gahee isiniifin dhiyeessuuf yaala. Gaardii Jawaar Mohammed jedhamee ture namni sun gaardii Jawaar Mohammed miti qeerroodha suuraa isaatis isiniin garsiisa suuraa isaatis harkaa hin qaba eenyummaa isaatis isinii himuuf yaala hangasuu mee namni amma eedaa jira xiqqoo sheersheer waliif godha namni silaa heddummaatee bareeda jeetii yaala sheersheer waliif godha. Sagalee namni gari ni dhagahama jaa gari hin dhagahamu jaa mee
naaf mirkaneessa. Hayyee Eliyaas Hajji galatoomii sagaleen dhagahama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota daawwattoota Sabrii Miidiyaa. Amma nin eegala namni xiqqoo dabalaa jira. Hanga hafees sheer walii godhaatee akkasitti seenaa deemna. Tokkoffaa irratti maaltu jira ka jedhu guyyaa irraa ganamaan maatiin Jawaar Muhammad Jawaarin gaafachuu deemanii turan ni beekama guyyaa sadii dura bakki inni itti hidhaa jiru naannoo inni duraan itti hidhamee jirurraa baasanii karaa biraatti dhoysanii turanii guyyaa lamaaf isa harkachuu hin dandeenye nyaata soguu geessaniif nyaata irraa fudhanii maatii deebisuu turan maatiinis nyaata itti kenneetuma deebi'a san waan ta'eef Jawaaris nyaata san fudhachaa hin jiru ni deebisee maatii irraa harka kiyyaa nyaata yoo hin fudhatiin nyaata san hin fudhadhu jedhee deebisaa ture nyaata hin fudhannee guyyaa lamaaf har'a ganamaan dhaqan har'a ganamaan hogguu dhaqanii wanti harkan xiqqoo ulfaataadha waan nama rifachiisu waan abdii nama kutachiisu inshallah garuu rabbi irraa abdii muratanii wanti cuftuunis irraa wanti jiru maali maatiin har'a hogguu dhaqu wanti isaan muudate Jawaarin arkuuf dirqisiisanii turan isa arkinu malee hin deemnu jedhaniini jedhanii isaanis bilbilanii qaama oliitirraa bilbilaan dirqiidhaan akka isaan qunnaman godhan fageenyaan sanuu fageenya irraa direct walitti dhiheenyaan miti fageenya irraa arkanii wanti tures hogguu dhufu Jawaar dukkana keessaa bahee mana dukkanaa keessatti hidhamee jira haala dukkanaa rakkisaa keessa hogguu ol bahu ni beeysa qaama isaatirraayis dadhabbii hedduu qaba miidhama hedduutu irra jira at least wanti guddaan nama rifachiisu wanti shook nama godhu Jawaar hogguu as bahe maatii isaa adda baafachuu dadhabe nama achi dhaqee nama isa gaafachuuf dhaqe san adda baafachuu hin dandeenye eenyu isin jee akka gaafatu ta'e obboleeyyan wanti xiqqoo nama rifachiisu laayivii kan hin seenuuf murteessa ammaa miti hedduu waan hin rifadhee tureef yeroo sanis seenuun barbaanne saniifin ture amma seene maatii isaa adda baafachuu hin dandeenye maal jeen eenyu isin maaksii ofirraa baasaati mee akkasittiin adda isin baafadha Oromoo qaroo jaamsu jiran amma booda yoo ka tureetis bahu taate Jawaar miidhamee bahu maal nuuf godha Oromoo Jawaarin achi keessatti dararaa jiran mana hidhaa keessatti hidhaa jira hidhaan inni keessa jiru mana dukkanaa keessatti dararaa jiranii dukkana keessatti hidhaa jira ni beeytan yeroo dheeraadhaaf ummata keenyaaf ta'abaa ture maal keessa akka ture maal akka sabaaf dalage namutu ni beeka haala saniin amma mana dukkanaa keessatti dararaa guddaa hamma hin jedhamne irra gahaa jira san keessaa guyyaadhaa maatii adda baafachuu hanga dadhabuu gahee hedduu nama ulfaata maaliif nama qaroo Oromoo nama Oromoodhaaf umrii isaa guutuu nuuf falmaa ture umrii isaa guutuu nu tajaajilaa ture har'a haala kanaan nafxanyaan qabdee hogguu darartu hogguu nafxanyaan afaan Oromoo dubbatu qabee itti taphatu maalirra jira sabni keenya maal godhaa jirra hoo maaltu ta'uu qaba namutu waluma gaafannaa eenyuun maalirra jira akka dhuunfaatti maal godhaa jirra warri biyyaa neetworkiin qaban neetworkiin irraa dhaamee jira warroonni bakka biraa jiru maal godhutti jiru warroonni bakka biraa jiru maatii keenya quba qabna magaalaan nuti irraa dhufne magaalaan keessatti dhalanne or magaalaan keessatti guddanne or magaalaan
haala garaagaraatiin beeynu maal keessa jirti saahibbaan keenya maatiin keenya maal keessa jiran quba qabna yeroo ammaatti oromiyaa haala hedduu ulfaataa keessa jirti haala hedduu nama yaachisu keessa jirti akkasumaan immoo sabni keenyas waan abdii namaa ta'u lagannaan gabaa guyyaa sadaffaadhaaf haaluma itti fufee jira kun akkanumaan osoo jiru kalee mana murtii dhiyaatanii turan Baqqalaa Garbaafaa mana murtiitti waan deemaa turees haaluma dhageenye saniini wantiin kalee sanirraa wantiin dubbachuu barbaadu kalee namni mana murtii dhiyaatee nama 16 himannaan obbo Baqqalaa Garbaa jalatti namoonni himatan namoota 16 namoota 16 keessaa gaaddota 10 Kajawaar keessaa nam 9 qofa dhiyaatee jedhanii barreeffama ABC irratti haala saniin ture sun akkasii miti at least namoota meeqa akka taate shuura hin qabu garuu immoo namni dhiyaate keessaa sababa koronaatiin achi keessa hafe gaardii miti namni sababa koronaatiin shakkamee achi keessa hafe gaardii miti qeerroodha qeerroo jajjabaa nama jabaadha maqaan isaatis suuraa isaa wajjin isiniin garsiisuuf yaala namni sun qeerroo Oromoo qeerroo jajjabaa warra ijoollee biyya keessatti hedduu tattaaffii godhaa turan hedduu qeerroo ijaaranii qeerroo cibsaa fi utubaa turanidha namni sun nama kana ni mul'ata miti mee naaf ibsaa ni mul'ata miti namni kun adda isiniif ni ba'a qeerroo maqaan isaa Wabii jedhama namni kun maqaan isaa Wabii jedhama isa namni koronaadhaan shakkamee guyyaa irraa guyyaa kaleessaa mana murtiitti hin dhiyaatin isa akka immoo gaardii Jawaar Mohammad yookiin eedota Jawaar Mohammad keessaa jedhame dogongoraan ta'uu mala garuu itti yaadanii immoo waan biraa fakkeessanii ta'uu mala namni hidhame isa kana kophatti namni hafee sababa saniin shakkamee kophatti bahe isa wanti yaadaniif kana godhaniifis hin beekamu isaantu beeka waan godhaniif garuu immoo qaroo nu jaasuuf deeman tuttuqanii nu laaluu jiran yoo nu rafneetuma ka'ee nu taate waan isaan gochuuf deeman ni beeyna qaroo nu jaamsuuf deeman nu dhabsiisuuf deeman Jawaar nu jalaa fuudhuuf deeman Oromoo yoo dhaqqabate dhaqqabadhu akkuma abbootan isaanirraa baran akkuma warroota isaan guddisee TPLF jalaa baran mana dukkanaa keessatti dararanii nama miidhanii gadhiisuu barbaadan takka hoo uf jibbisiisanii haala inni qabsoo kana keessaa fagaatu sanis hin dandahaniif milkaa'uu fi garuu akkas yaaluu jiran kanaaf maal godhu qabnaa maalitti jirra maaltu nurraa eegama bakka jirrutti warri nu Yurooppii fi Ameerikaa jiran yeroo hedduu sochii godhan ni mul'ata sochii garaagaraa godhu jiranii jajjabeeffamuu galatoomfamuu qabanii hedduu isaan galateeffannaa dippiloomaasii hedduu dalagaa jiran haala abdii mootummaa kutachiisuun dippiloomaasii irratti dhiibbaa guddaa irraan gahaa jiran ammoo namoonni bakka biraa jirru dhugaadhaa bakka takka takkatti hiriirri mijaa'u tahaa hiriirri hin jiru hiriira qofaa miti karaa biraatiin mootummaa kana dadhabsiisuun hin danda'ama warra biyya jiru cinaa dhaabbachuun keessattuu warra yeroo ammaa miidhamee jiru ganda gandarraa naannoo kee ta'uu mala naannoo saahiba keetii nama ati beeyturraa bakka amma ati jirtutti information qabdu wal gargaaruu dhukkubsataa keenya tajaajilu rakkataa keenya gargaaruu nurraa eegama warra biyya jiru jajjabeessuu abdii itti horuu wanti isaan barbaadan Oromoo miliyoona 60 bakka takkatti hidhanii ajjeesanii akka fixuu hin dandeenye ni beekan garuu ammoo abdii murachiisuu barbaadan nuti ummata cinaa dhaabbannee akka ummanni keenya abdii muranne abdii itti horuu akka isaan hin rakkanne rakkina isaanii cinaa dhaabbannee gargaaruu nurraa eegu yeroo yerootti kaardii keenya guuttannee bilbilaan telefoonni hin jiru bilbilaan maatii keenya waan isaan irra jiran gaafachuu sochii naannoo sanitti jiru adda baafannee information biyya jiru isaaniif qoodu maaliif
televizyina qofaa bananii televizyina nam meeqa qabaa ni beeyna ummanni keenya haala akkamii keessa akka jiraatu ni beeyna nam meeqa TV daawwata information TV ni on ta'in haalli itti ummata keenya gahuu dhaqqabuu dandeenyu telefoonan qofa telefoonan biyya bilbilee namuutu nama ofii bira information qooduu fi isaan akka waliif qoodan godhu ati nama takkaaf yoo erkite namni biyya keessa jiru san at least ati si jabaachuun mala nama lama sadii bilbiluun asirra isaan immoo achi keessa waliif bilbiluun dilasi sin jabaatu bilbilanii information waliif qooduu qaban wallahi hedduu aareetiin jira aariniin seenee haalaan itti dubbadhu hin beeku tiko aariniin dhufe wanti hin dhageetti ko wanta nama rifachiisu Jawaar haala kanaan waan inni keessa jiru dhagahuun namatti ulfaata haa ta'u ammoo inshallah abdii murannu rabbirraa abdii qabna ummata keenyarraa abdii qabna nimoon Oromoon haaluma amma dura itti qabsahaa turetti tokkoomee gurmaa'ee tokkummaadhaan dhugaa isaa qofa qabatee dhugaa isaatiin fuula duratti deemna nimohaa wanti hin mooneef hin jiru abdii hin kutannu ufduuba hin deebinu ammoo jabaadhaa jajjabaadhaa akkasiiti wanti biyya keessa jiru dhimmi Jawaar ilaallatu sanii Jawaar haalli inni keessa jiru akkumaan amma isinii ibsetti maatiin isaa hedduu rifaatu keessa jiran sagaleen amma isin dhageessisuuf yaalee hin dhagahamuun si'a direct maatiin dubbisee ture maatiin hogguu dubbisuu arra ganama hogguu dhaqan akka mana dukkanaa keessaa bahee isaan dubbisee sanuu kan inni baheen dirqamaan nyaata waan fudhachuu dideef nyaata direct warra akka fudhatu saniif ol baasan hogguu baheetti ummata isa gaafachuuf dhaqan maatii jechuu adda baafachuu dadhabee isin eenyu jee ka gaafatu ta'uu isaa haala saniin boodarraa ammoo mee isiniin laala maaksii ofirraa fuudhaa jee akkasitti maaksii ofirraa baasanii haala saniin adda baafatee isaan beekee gaddeebee kana jechuun hedduu miidhamee jira ijji isaa dukkana keessa turuu isaatiin ta'uu mala yeroo dheeraadhaaf dukkana keessa yoo ture maal akka mudatu namuutu ni beeka hedduu miidhuu barbaadanii miidhaan biraatis jiraachuun mala san hin kijibnu wanti adda baafannee miidhaa akkanaati irra jira jennee ka biraa ibsuu dandeenyu ammaatti hin jiru wanti isarraa is dhageen jechuudha garuu haalli mul'atu wanti isarraa adda baafachuu dandahame dadhabii guddaa qaba miidhama ni qaba miidhama qaama jechuun dadhabii qaama isaati irratti laaffinni ni mul'ata ija isaatiin immoo maatii isaatu haala adda baafachuu dadhabe keessatti Oromoo rabbi sodaadhaa jabaadhaa habashaan waa hedduu godhaa jirti nuti immoo rafuu jirra habashaan sochii hedduu godhaa jiran nuti immoo teenyeetuma laaluu jirra akka naggunjoo namni qabsaa'u jiru namni waan dandaheen falmachaa jiru akkuma jirutti namoonni tokko tokko immoo taa'uma jirra taa'u qofaa miti information waliif qooduu dawwallee bilbilee biyya keessa waan jiru information ummanni keenya dhaga'uu waan hin dandeenyeef isaanii qoodu TVlee sila amma jiran warra saatalaayitii gubbaa bahan haala kamiin akka argachuu danda'an information isaanii qooduu nu feesisa waan ganda keessa jiru immoo ganda kee keessatti ganda ati dhalatte keessa maaltu jira maaltu deemaa jira bakka cufa Oromiyaa keessa rakkina bal'oo jira ni beekna yeroo ammaatti ammoo bakka irra jabaataa bakka irra laaffatu jira lagannaa gabaa yeroo ammaa jiru kana naannawa haala gaariin ho'aadhaan gaggeessuu jirutu jira keessattuu naannawa magaalatti haala waraanaa san dhaabsisuudhaaf yaalanii suuqota namaa caccabsanii dukkaannan irra deemanii ofiif waraanni babbanaa jirutu jira sanis information ganda jiru gandatti waan isaan yaadaa jiran takka takkaan information baasanii jalaa fashaleessuu qabna ijoollee YouTube Facebook gubbatti hedduu jajjabdu jira jajjabeessuu qabna waan hedduu dalagaa jiran haaluma kanaan Facebookii ijoolleen Oromoo jajjabduun itti fayyadamtu Facebookii aktivistoonni Oromoo itti fayyadaman jala deemanii report godhaa jiran ni beeyna warroota duraa dhaamsanii kabiraa banatanii jira warrootuma ka duraa san osoo report godhaa jiranis jalaan dhaaminni jira haa ta'u ammoo wanti godhuu qabnu nutis gama kennaan Facebookii isaanii page isaanii jalaa bahu filoo irraa kaasu like yoo qabaate like keenya irraa kaasu Facebookii ijoollee teenya hordofuu ufiif information waliif qoodu haala kana wal jajjabeessu warra biyyaa cinaa dhaabbachuu
wanti isaan barbaadan nama miidhanii maatii keessaa nama tokko yoo miidhan miidhaa mana keessa jiru san laalee akka namni abdii walirraa muratu barbaadu jira. Oromoo kan hayyamuuf hin qabnu amma duraas waggaa 150 sabni kun qabsahaa dhufee qabsahaatuma as ga'e. Ammas nutis abdii murachuu hin qabnu. Yoo goolabuu dandeenye qabsoo kana haala goolabuun itti danda'amu irratti waan dandeenye cufa goonee qabsoo tana goolabuu. Bilisummaa walabummaa sabaa mirkaneessuu. Haala amma deemaa kana jirru kanatti yoo laalle haala amma deemaa jiru kanaan ni ulfaata biyya isa wajjin deemuun. Maaliif tokko dhiibbamaa jibbamaa ajjeefamaa haala kaan itti gammadaa jiraatu jira. Mee fakkeenya tokkoon isinii kaasa. Yeroo gabaabaa dura yeroo Jawaar Mohammed karaa tuur godhaa ture Yurooppii fi Ameerikaa keessatti habashoonni maal godhaa turan? Irra deemanii takka takkaan Jawaar hidhamuu qabaa, Abiyyi kaafamuu qaba, daawun Abiyyi, Jawaar is terrorist waan Jawaar IC cufat jechaa turanimi. Arraa akkamii garagalanii isaan kun Abiyyiin deeggaruu danda'an? Jaalatanii si fakkaata? Waan isaan barbaadan godhaa waan jiruuf jaalala isaanii barbaada waan isaan gaafachaa turan deebisaa isaanii Jawaar isaanii fiduu OMN jaamsuu OMN biyya keessaa cufuu waan isaan barbaadan dalagaa waan jiruuf waan deeggaran fakkaatan. Maaliif diinni diina kiyyaa fira kiyyaa waan jaamu jiraami waan akkasisan deeggaruu jiran. Isaan Abiy naftanyichi afaan Oromoo dubbatu Oromoo dhajaanii waa'ee yaadaniif isaan waliin dhoyneeti nuti isan booda saniif waan isa cinaa dhaabbatan fakkeessuu jiran. Yeroo ammaa maaltu deemaa jira? DC keessatti wal gurmeessanii hiriira bahuuf imbaasiin gargaaree Jarman keessatti UKs haaluma akkasiitu information ni bahaa jira. Ufumaaf mootummaan deeggaramanii hiriira nurratti bahuuf qeerroon akka nama ajjeesaa jiru, qeerroon akka saboota biraa Oromiyaa keessa jiraatan midhaa jiru fakkeessanii dhiyeessuu jiran. Riipoortii akkasii waan adda addaati information share godhuu jiran. Keessaanis ifaanis. Amma guyyaa lama dura miidiyaa OMN ka biyya keessaa cufamee ka alaatti dalaguu jira waan beekaniif haala sanis itti cufan tattaafachaa turan. Page Facebook Oromiyaa Media Network hedduu report godhaa turanii waliif dabarsanii waan godhin hin qabu irra duulaa jiran duula jabaa godhaa jiran. San bira dabree barreeffamaan qaaman argamanii Minnesotaatti bulchiinsa Minnesotaatiif galchanii jiran. Oromiyaa Media Network erga Hacaaluun du'ee booda biyya keessatti jeequmsa uumameef isaatu kakaasu jira. Miidiyaa irratti laayiviin as bahanii genocide labsaa jiranii. Kanaaf nurraa cufamuu qabaa jedhaniitti sochii akkasii keessa jiran. Nutoo maaliif jirra? Nutis jabaachuu qabnaa, wal jajjabeessuu qabnaa. Haaluma kanaan waan dandeenyeen report godhuu warra duula kijibaa nurratti banan report goonee nutis deebisaa kennuufii qabna. Maaliif qabsoon yeroo ammaa dirqama qawwee qabatanii qofa wal dura dhaabbachuu miti. Haala yeroon gaafatuun waan yeroon gaafatuun dura as bahanii falmachuudha. Kana jechuun yoo isaan ka mass media irratti taate kasit duulaa jiran irra jabaattee dura dhaabbachuu. Waan qabsoo biyya keessaa barbaachisoo jiraate haala dandeettiin utubuu waan dandeessuun deeggaruu. Namoota keenya rakkataa gargaaruu warra dhukkubsatee jiru yeroo ammaa hedduu miidhaa jiran irra deemanii haala ilma namaatii hin malleen akka jawweetti ilma namaa cafaqaa jiran. Maaliif hidhanii waan mana hidhaa guutuu hin dandeenyeef cafaqanii akka isaan abdii muratan akka isaan dadhabanii managgalan akka gabbahanii hiriira itti godhuu hin dandeenye godhuudhaaf hedduu cafaqu jiran ilma namaa.
yoonin si kijibe ganda kee bilbili gaafadhu ganda keetti maaltu deemaa jira kun immoo ka ta'u oromiyaa keessatti qofa maaliif oromoo cabsuu barbaadan oromoo cabsanii lammata irra deebi'anii bituuf akka danda'an oromoo cabsuu abdii murachiisuu hoggana isaa jalaa hidhanii warra isaan jala jirus tumanii ufduba deebisuu barbaadan yeroo ammaatti manniidhaa guutee jira nama hedduu haala silaa lakkoofsan beekamuu hin dandeenyuttidhaa jira fakkeenyaaf warri kalee dhiyaate keessaa namni 15 eessatti hidhaman hogguu gaafatan mana murtiitiif deebisaan isaan deebisan maali mana barnootaa tokko keessatti hidhamnee bakka sanuu nuti hin beeynu ka jedhan ta'e mee ilaali oromoo yeroo ammaatti manni barnootaa waan cufaa jiruuf finfinnee keessatti magaalaa guddoo oromiyaa magaalaa guddoo biyyattii magaalaa guddoo afrikaa kan taate keessatti mana hidhaa osoo hin taane mana barnootaa keessatti nama hidhaa jira dirqama anarra gahu qaba dirqama sirra nuti warra amma live teenye daawwannu warra Facebook irra asbaanii haasawnu haa ta'u warra yeroo amma nagahan dalagannee jiraachaa jiru nurra gahu qaba miidhaan kun miidhaa ummata keenya irratti gahaa jiru sagalee haa taanu dirqama ati kophaa kee namni tokko waan ganda san keessa jiruuf bu'aa buusuu danda'u dadhabuu mala garuu immoo wal gurmeessinee wal gargaarree atiis ka bakka biraa jiru gargaartee ka bakka biraa jirus si wajjin waan ganda kee jiru yoo gargaare wal jajjabeessuu dandeenya akka oromiyaa keessatti miidhamaan tokko miidhamee manatti galee abdiin kutan rakkataan mana taa'ee imimmaan isaa hin cobsine siif jirraa dawaa isaa madaa isaa wal'aanu dadhabuu mal garuu siif jirraa obboleessi kiyya si cinaa jiraa jechuu ni danda'uu qabna kun anarraa sirraa nu cufarraa eeggamu maal godhaa jirraa of haa gaafannu gaafuma namni tokko du'ee gaaf nam tokko waa ta'e qofaas baanee profaayilii keenya gurraachessuu ol diimessuu kun qofti gadda keenya nu ibsuu hin danda'u bakka jirutti wal jaarree waan dandeenye wal dura dhaabbachuu wal cinaa dhaabbachuu mootummaa gabroonfataa kan ofirraa kaasuuf dura dhaabbachuu qabna no more jechuu ni danda'uu qabna waan inni amma dura oromiyaa keessa gaggeessee fi waan kana booda karoorfateefis wel yoo haaluma amma jiran kanaan ak murtiin itti deeman ni beekan akka murtiidhaan moo'uu hin dandeenye kijiba isaaniitis irra baramee jira waan laalli oromoo dura Haacaaluu Hundeessaa ajjeesan halkanuma san as ba'ee harrichi Shimallis Abdiisaa shaneetu harka keessaa qabaa jee dubbate isaatu erge akkami beekuu danda'e akka shaneen ajjeeste hin qoratamne wanti irra gahan hin jiru ganama as bahaniiti muummicha ministeeraa isaa ta'uu wanti isaa sekretariin isaa warroota alaati biyya keessaa qaba Gibxi keessaa harka keessaa qaba jechaa turan osomaan qoratiin poolisiin federaalaa isaa booda TPLF fi shaneetu harka keessaa qabaa jee kun cufti beek guyyaa tokko keessatti qaama mootummaatiin ibsa sadii kennanii ibsi sadiin wal dhaba kan akka godhan immoo osoo hin qoratamin reefkii akka qoratamu waan hin barbaanneef ganamaan gaggeessuuf yaalan sun cufti harka fashaloofnaan ni arkan hogguu reefkii deebi'eetiin achi turetti Baqqalaa Garbaa dubbatee ture Jawaaris dhengadda abokaatoo isaa wajjin dubbatanii turan maal akka isaan qunname achitti haala kam keessa akka turan nama biraatii miti namni amma gabbahee akkasitti boo'insa kijibaa boo'uuf kaameraa dura dhaabbatee boo'insa kijibaa boo'u Taakkalaa Uumaa wajji turanii irratti waltaanee waan tahuu qabu saaxina makiinaa firiijaa fi
doktora wal aansaa ka isa wanta kana reefka kana tajaajilu akka reefki kun waan akka adda addaa isa muudanne reefka ni beeyna waan takka guute booda waan adda addaa fiduun mara waan kana makiinaa fi nama yaalaa tiin fidee dhufaa jeeti biraa deebi Baqqalaa Garbaatis irra deebi'ee kalee kanuma ibse mana murtiitiif irra mari'atanii nagaan adda bahan ammoo waan achi jiru san waan isaan hubataniif eenyu aktivistoonni yeroo sanitti bakka sanii argaman hoggantoonni ol aanoon yeroo san bakka san jiran waan beekaniif waan irra dhaqqabaniif rakkina bakka san jiru akka achirraa duraan baane barbaadan wanti isaan godhuu qaban maali hokkora kaasanii silaa hokkora san keessatti Jawaarin guyyaa san ajjeesuu barbaadan silaa guyyaa san Jawaarin qabuuf dhufanii to'annaa jala oolchuudhaaf yeroo san inni dide maaliin balleessee or warri isaan jiru gaardota wajji jira gaardonni isaa sanis dura dhaabbatanii achi keessatti jeequmsa kaasanii jeequmsa san keessa isa galaafataniiti Jawaari jeequmsa keessatti miidhame jechuu barbaadan ammoo rabbiin inni abdate isaas hin ganne guyyaan isaas hin geenye guyyaa san akkasitti rabbi baasee nagaan achirraa deeman walta'iinsumaan nagoomaan qaban achirraa deeman amma haala isa itti dhabamsiisuu dandahan barbaadaa jiran akkamiin Jawaar dhabamsiisnee ofirraayis achi fageessine look direct dhabamsiisuun barbaadan sababa uumanii sababaan isa dhabamsiisanii takkaammoo miidhaa hammanan jedhamne irraan gahanii ofirraa fageessuu barbaadan yeroo ammaatti hoggantoota ol aanoo hidhamanii mana hidhaa jiranis ta'e namoota bebbeekamoo biyya keessa jiran kabiraa ka ale jiran warroota akka Ahmadiin Jabal Raayyaa Abbaa Mancaa kabiraatis wellistoota Oromootis ta'uu danda'a nama biraatiin miidha jechuudhaaf irra qophaa'anii jiran miidhuuf kalee galgala Guyyoo Waariyoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti maal dubbatee ture achirraa maal hubanna look Guyyoo Waariyoo hidhaa sodaataa miti ka jiru namoonni garagaraa wanti dhokatanii jiraniif hidhaa miti ka sodaatan biyya san keessa mootummaan hin jiru wanti heeran gaggeeffamu hin jiru na barbaadan jettee itti as baatee nama dhimma nageenyaa fakkaatee waraana biyyaa fakkaatee miidhaa yoo irraan gahe nama san eenyu itti gaafatama mootummaan nuti ni qabna jennu bar kanuma fuula duratti arkaa jirru kana waanuma har'a ifatti mul'ate waan akkana raawwatamee jira ni qoranna abbaan raawwateen beekamu maqaadhaaf mootummaadhaa bar haala kana keessa jiran ummanni Oromoo yeroo ammaa biyya keessa dhabamsiisanii argamuu hin danda'an miidhamanii miidhaa isaanii namni beekuuf hin jiru so rakkina kanarraa akkamitti baanaa haa mari'annu rakkina kanarraa akka itti bahuu dandeenyu cufti keenyaa teennee haa mari'annu Oromoo anis atis nu cuftu bakka jirrutti nama beenu wajji mari'annee ganda keenya keessa waan jirurraa waan godhuu dandeenyu haa goonu waan saba cinaa dhaabbachuu dandeenyu saba keenya cinaa haa dhaabbannu akkasii yeroo biraa bal'inaan walitti deebina inshallah itti qophaa'eetiin deebi'a qophaa'een dhufne aaraan qaba seenus live seenus barbaadee hafuufis barbaadeetiin garuu waan jiru kana ummata biraan hin gahajeetiin as dhufe wanti jiru kana wanti biyyarraa dhageenye sagalee san irra deebi'een sin dhageessa yoo ka dhagahamu taate yoo hin dhagahamne immoo wanti jiru kanumaan amma isiniif hime kana jabaadhaa jajjabaadhaa wal jajjabeessaa inshallah itti qophaa'ee waan jiru cufa qopheessee isiniif hin dhufu waan jiru cufa kanarratti wanti isiniif dhaamuu barbaadu dhugaa ajjecha Haacaaluu Hundee artistii beekamaa jaalatamaa Haacaaluu Hundee sarratti waan raawwatame Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dokumentii tokko qabatee dhufu jira dokumentii ajaa'ibaa
waan isarra raawwatamee fi haala isarratti raawwatameen kana ka ibsu dokumentii qabatee dhufaa jira nu eegaa jee ni eeyna sanis daawwadha keessummoota tokko isiniif qabadhee dhufuuf ni yaala akkasii sabrii miidiyaa hordofaa sheer godhaa like akkasitti walla hajajjabeessinu wala hordofnu galatuma